Teknooloojiin Koomishiniin Poolisii Federaalaa babal'isaa jiru hojii akka ittisuu dijitaalessuu hirmaannaa lammiilee akka ittisuu keessatti qaban kan dabaluu jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad. Koomishiniin Poolisii Federaalaa giddugala odeeffannoo lammiilee eebbisuun hojii eegalchiseera. Giddugalli kun karaa moosaajii yookaan aappii AFP'n odeeffannoo kan fudhatu ta'uunis himameera. Daliiqimmaa guutuu gabaasa kana Ministeerti. Koomishiniin Poolisii Federaalaa giddugala odeeffannoo lammiilee yookaan Citizen Engagement Centerii hojii eegalchise. Giddugala odeeffannoo kanas Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmadtu hojii eegalchisan. Sagantaa kana irratti Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmad, Ministeera Muummee itti aanaa Obbo Tamasgeen Xuruunee, Koomishinara Jeneraalaa Koomishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el dabalatee ministeeronni fi keessummoonni garaagaraa argamaniiru. Giddugala kana Koomishiniin Poolisii Federaalaa Inistituutii Artificial Intelligence waliin ta'uun tamsoomsan yoo ta'u, giddugalichi appilikeeshinii EFP app fayyadamuun odeeffannoo fi yeroo hawaasarraa kan fudhatudha. Appilikeeshiniin kun afaan Oromoo, afaan Amaariffaa, afaan Somaalee fi afaan Tigiriffaatiin tajaajila kan kennu yoo ta'u, afaan biyya alaa keessaa immoo afaan Ingiliffaatiin kan tajaajiludha. Koomishinarri Jeneraalaa Koomishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el giddugalli odeeffannoo lammiilee hojii eegale kun yakka ittisuu fi to'achuuf hojii hojjetamaa jiru kan cimsu ta'uu himanii hojii tajaajila koomishinichaa dijitaalessuuf deeggarsa Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmad taasisaa jiraniif galateeffatan. የዛሬ 16 ዓመት በዚህ ወር ወጋ ኩለጃናራ ወይተ ዳይሬክተር ኢንሳትሮን ኢትዮጵያ keessatti kan jalqaba kate CCTV eebisuun tajaajila eegalchiisan. Hojiin teknooloojii babal'isuu yeroo sana eegalchiisan har'a teknooloojii yeroon barbaadu akka hidhan dandeesseera. Kanaafis galateeffachuun barbaada. Appilikeeshiniin Artificial Intelligence waliin ta'uun misoome kun lammiileen bakka jiran irraa odeeffannoo fi eeruu gara giddugala kanaatti akka ergan kan dandeessisu ta'uu himanii hojiin kun hojii riifoormii ittisa yakkaatiin koomishinicha keessatti hojjetamaa jiru kan cimsuu jiran. ፌዴራል ፖሊስ የወንጀል መከላከል መርህ ሞዴል አድርገን የምንጠቀመው ፖሊሲin federaalaa yakka ittisuuf wantoonni akka ijootti fayyadamu odeeffannoof hirmaannaa hawaasaati. Kana gara dijitaalaatti jijjiiruun keenya ammoo hawaasni bakka jiru taa'ee odeeffannoo poolisiif akka qaqqabsiisu kan gargaarudha. Hojii riifoormii hojjetamaa jiru keessatti dhaabbata kana gara sadarkaa fooyya'aatti ceesisuuf hojii keenya bifa mirga namummaa kabajeen raawwachuuf hojjechaa jirra. Yuunivarsiitiin keenyas humna namaa goomsuuf hojjechaa jira. Itoophiyaanonni waliin ta'anii yoo hojjenne hojii milkaa'ina qabu hojjechuu akka dandeenyu kan nutti agarsiisu siman. Hojiin koomishinicha gara sadarkaa olaanaatti ceesisuuf hojjetamaa jiru yeroo dhiyootti gara naannoleetti akka babal'atus eeran. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad waltajjii kanarratti argamuun ergaa dabarsaniin yeroo ammaa dhaabbilee biyyattii keessatti kenna tajaajilaa ammayyeessuuf hojjetamaa jiraachuu fi kunis tarsiimoo Itoophiyaa dijitaalawaa uumuu keessatti gahee guddaa qabaachuu himan. ዲጂታል ኢትዮጵያ ዋና ዓላማው Kaayyoon Itoophiyaa dijitaalawaa biyyattii keessatti kennamu si'ataa taasisuu fi qopheessa uummataa dabaluun adeemsa hojii salphisuudha. Yeroo ammaa Itoophiyaa dhaabbilee hunda keessatti tajaajilawwan 500 caalan dijitaalessuun danda'ameera. Hojii gama albuuda, qonna indaastirii fi turizimiin hojjetamaa jiru dijitaalaan yoo hin deeggaramne galma gahuu hin danda'u. Kanaaf seektaraaleen gahee isaanii baachuu qabu. Yakka ittisuuf hirmaannaan uummataa murteessaa ta'uu kan yaadachiisan Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad appilikeeshiniin kun lammiileen bifa salphaan eeruu fi odeeffannoo akka kennan kan dandeessisu. ፌዴራል ፖሊስ የዛሬ 3 ዓመት 4 ዓመት Poolisiin federaalaa waggaa sadan afran darban kominikeeshiniin isaa teknooloojii dubbatamaa ture. Har'a teknooloojii dijitaalaa qaba. Quunnamtii qindaa'aa ta'een humna isaa bobbaasuun gara kominikeeshinii hojjechuu danda'eera. Magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota tokko keessatti CCTV kaameeraan sochiiwwan waliigalaa jiran giddu galeessarra hordofuu danda'ameera. Teknooloojiiwwan kun hundi mootummaa milkeessuu keessatti qooda guddaa qabaatanis moosaajii yookaan aappii hojii eegalchiifne kun hawaasa waan hirmaachisuuf teknooloojii kana duraarraa baay'ee caala. Teknooloojii kanaan sochiisuuf sagalee suuraa erga gabaabaa fi daataa erguun odeeffannoo kennuun ni danda'ama. Hawaasnis akkuma kana duraa eeruu kennuun nageenya biyyattii kabachiisuu keessatti gahee baachuu akka qabu dhaaman. ኢትዮጵያውያን እያንዳንዳችን ለሀገራችን ዘብ Itoophiyaanonni biyya keenyaaf akkuma waardiyyaa taanee eegnu qaamolee nageenyaa waliin taanee ragaa fi odeeffannoo yoo kennine malee yeroo fedhiin baay'een jiru kanatti yakki ni heddummata. Kanaaf tumsa barbaachisaa goone nageenya keenya eeggachuu qabna. Hooggantoonni fi miseensonni poolisii nageenya biyyaa kabachiisuu keessatti aarsaa isaan kaffalaa jiraniif kabaja guddaa qabnaa jiran. Poolisiin yakka ittisuuf malee yakka akka deeggaruuf seerri eeyyamu kan jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad darbee namoonni gocha yakkaa keessatti qooda fudhatan mul'achaa jiraachuu fi kunis seeraan itti gaafatamummaa kan hordofsiisu ta'uu dubbatan. ለኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አመራሮችና አባላት
hooggantoota fi miseensota poolisii federaalaa biyya keessaniif aarsaa kaffaltaniif kabajaa fi galata guddaa qabna. Kanan amaanaa jechuu barbaadu qaamni nageenya waamichi keessan faayidaa uummataaf aarsaa ta'uudha malee uummata miidhuuf miti. Gaheen poolisii yakka ittisuudha. Yeroo ammaa magaalaa keenya keessatti gochi kun dhaga'amaa jira. Poolisiin karaa seera bu'uura hin godhanneen tarkaanfii akka fudhatu hin eeyyamnuufi yakkamaan miseensa poolisii keessas haa jiraatu bakka biraa waliin taanee yakka ittisutu nurra jiraata. Instituutiin Artificial Intelligence yeroo dhiyoo hundeeffamus rakkoolee gama teekinooloojiitiin mudatan furuu keessatti gahee guddaa bahachaa jiraachuu himanii ammas dhaabbilee teekinooloojii biroo waliin ta'uun hojiilee rakkoo furan irratti hojjechuu akka qabu dhaaman. Imala badhaadhinaa Itoophiyaan eegaltee milkeessuu keessatti kalaqni saayinsii gahee olaanaa qabaa jiran kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee. Agarsiisni hojii kalaqa saayinsii marsaa saglaffaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinneen qophaa'e paarkii Michoomaatti baname. Gonfaa Baayisaa gabaasa dabalataa qaba. Agarsiisni kalaqa saayinsii marsaa salgaffaa waliigalaa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee mata duree dhalootaa kalaqa hojiin gahoome guddina badhaadhina hunda galeessaaf jedhuun paarkii Michummaatti baname. Kaayyoon agarsiisa kana manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa muuxannoo walirraa qooddatanii hojii baruu fi barsiisuu kalaqaa fi saayinsiin akka deeggaraniif kan qophaa'e ta'uu hoogganaan biiroo barnoota magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalam Mulaatuu himan. የዚህ የሳይንስ ፈጠራ ስራ አውደሪ ዋነኛ ዓላማ kaayyoon agarsiisa kalaqa saayinsii kanaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa bulchiinsa magaalittii keessatti barsiisotni barattoota barnoota kalaqa irratti xiyyeeffatee barsiisuun barattoota gidduutti miirri dorgomtummaa akka uumamu gochuun waan daran jajjabeeffamuudha. Kanaaf qooda fudhattoonni seektara barnootaa hundi maallaqaanis ta'e beekumsaan deeggarsa walirraa hin citneen tumsuu qabdu. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee saganticha irratti ergaa dabarsaniin hojiileen kalaqaa imala Itoophiyaan eegalteef bu'uura ta'uu himuun waan dubbannuu fi shaakalluu hundaam qabatamaan hojiitti hiikuu qabna jedhan. ሳይንስና ፈጠራ ኢትዮጵያ ለምታደርገው መዋቅራዊ ሽግግር እጅግ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ነው። kalaqni saayinsii imala jijjiirama Itoophiyaan eegalte galmaan gahuuf baay'ee murteessaadha. Imala badhaadhina Itoophiyaan dhugoomsuuf tattaafataa jirtu milkeessuuf barattoonni barsiisonni akkasumas qooda fudhattoonni damee barnootaa hundi kalaqoota rakkoolee hawaasaa furan hojjechuudhaan agarsiisaaf dhiyeessuu danda'uun isaanii hojii jajjabeeffamuu qabudha. Hojiilee gaggaariin yoo eegalamanis ammas Itoophiyaan ijoollee isheerraa waan guddaa waan eegduuf hojiilee kalaqaa fi saayinsii jalqabaman tumsuu fi deeggaruun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. በቲዮሪ ንድፈ ሀሳብን እውቀት ማሳየት ብቻ አይደለም። Barattoonni waan tiyooriidhaan baratan gara hojii qabatamaatti jijjiiruun qulqullinni barnootaa akka mirkanaa'u ni gargaara. Dubbachuu qofa osoo hin taane hojjannee gochaan argisiisuu danda'uu qabna. Beekumsa tiyooriidhaan arganne haasa'uun qofaa gahaa miti. Beekumsa tiyooriidhaan arganne lafarratti mul'atee dhuguma rakkina hawaasaa furaa jireenya lammiilee ni salphisaa yookaan immoo oomishaaf oomishtummaa ni dabalaa gaafilee jedhuuf deebisuu danda'uu qabna. Kanaafuu har'a imaanaa kanan siniin jechuu barbaadu wanti eegaltani waan abdii guddaa namaaf kennuudha. Garuu immoo waan baay'eetu nu hafa. Biyyi keenya Itoophiyaan kalaqawwan rakkoo hawaasaa furan hedduu nurraa barbaaddi. Kanaaf ol adeemtonni kunneen jajjabeeffamuu fi haala mijataa uumuu fi itti gaafatamummaa nurraa eeggamu bahuu qabna. Agarsiisni hojii kalaqaa fi saayinsii kun guyyoota walitti aanan sadiif ni dhiyaatus jedhameera.